Taphataan kubbaa miilaa geessa addunyaa kanaa warroota kokobii ta'an keessaa tokko kan ta'e Keeyilaan Mbappee egaa dhugaa dubbachuudhaaf odeeffannoo haqa ta'e icciitii jireenya isaa keessatti jechaadha. Jaalallee isaa Raawu kan jedhamtu waliin taateen dabarsu jechaadha. Gochaan raawwatu taphaatii alatti yeroo boqonnaa isaa wantoota garaagaraa kan inni raawwatu waliin viidiyoo ragaa qulqulluu ta'edha. Akkasuma Kiilaan Mbappee akkuma guyyaa darbee keessatti argitan taphataan kubbaa miilaa addunyaa kanarratti geessa ta'uu danda'e Liyoonel Meesii maal calaqqisiisuu barbaade mallattoo akkamii ibsuu barbaade kan jedhu bal'inaan isiniif haasa'een jira. Egaa guutummaa guutuutti guyyaa irraallee qabadhe kan isiniif dhiyaadhe kun akkuma argitan jechaadha. Kiliyaan Mbappee illee mallattoo isaanii kana eenyummaa isaa kana ibsuudhaaf yeroo inni harka isaa haala kanaan calaqqisiisu meedaa keessatti haala kanaan wantoota garaagaraa raawwatuuti beekama jechaadha. Yaada kanarratti jechaadha. Qeeqa yookiin maqaa balleessii yaada garaagaraa osoo hin taane wanta dhugaa ta'e kanarratti kan hin dubbachuu barbaadu akka irraa barannu akka irraatii hubannu kan barbaadu namoonni addunyaa kanarratti jaboo ta'an ciccimoo ta'aniin waaqayyo kennaa guddaa kenneef dandeettii isaanii sanaan bakka guddaa kana dhufanii ga'animoo kan dogoggora hojjetaniin karaa garaagaraa amantii garaagaraa fayyadamuudhaan dandeettii garaagaraa kan biraa fayyadamuudhaan kan isaan bakka kana ga'an kan jedhu baay'ee tokkonaan yaada garaagaraa keessa na seensisa jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf keessumattiyyuu Kiliyaan Mbappee taphataan baay'ee jaallatamaa kuni taphataan lammii Faransaawii kan ta'e kun jechaadha. Taphataa baay'ee akka addunyaatti beekamaa ta'edhaa fi deeggartoota hedduu kan qabudha jechaadha. Garuu taphataan guddaa jabaa kuni yeroo kana argaa jirtu mallattoo inni mul'isee jiru kuni mallattoo guyyaa darbee viidiyoo darbee irratti isin ilaalchisee Liyoonel Meesii keessatti jechaadha. Mallattoo Lusifer sana of ibsuudhaaf wanta isaan fayyadaman kun bu'aa maalii isaaniif qaba? Kun dhaloota gara kamitti deemsisa? Dhaloonni hedduu amma jenereeshiniin hedduu guutummaa guutuutti akka Kiliyaan Mbappee kana hordofan ni beekna. Yeroo kanatti dhaloonni gara fuulduraatti jenereeshiniin bahu kuni haala akkamiin bahuu danda'a? Mallattoo kana immoo haala kanaan mul'isuun miidhaa maaliitti nama gahuu danda'a? Kiliyaan Mbappee jaallatamaadha. Uummata biratti beekamtii guddaa qaba. Dhageettii guddaa qaba. Addunyaan hundi guutummaa guutuutti Kiliyaan Mbappeetiin hin jaallatu jechuuf nama hin jechisiisu. Hundi ni jaallata jechuudhaaf ni danda'ama. Garuu jenereeshiniin isarraati maal barata? Dhaloonni isarraati maal barata? Fakkeenyaaf yeroo isaan akkas godhan kanatti dhaloonni ol adeemaan jechaadha. Haala isaanii kanaan yoo guddate isaan icciitii wanta kaasaniif kana icciitii sana beekaniiti kan isaan raawwatanii. Dhaloonni garuu immoo ol adeemu ijoolleen hordoftoonni taphataa kubbaa miilaa kanaa jechaadha. Taphataa kanarraati yeroo wantoota garaagaraa arganii kan isaan gochuu danda'an maalidha? Sababa jaallataniif wanta inni godhu sanadha jechaadha. So miidiyaa gurguddaarra taa'ellee wantoota inni raawwatu guutummaa guutuutti ragaatiin kan argaa jirtanidha jechaadha. Maaliif namoonni addunyaa kanarratti sadarkaa gurguddaa qabanii wanta badaa dhaloota irratti fiduu barbaadan wanta yaraa dhaloota irratti fiduu barbaadaniif naaf hin galu. Kun qeeqa yookiin maqaa balleessee osoo hin taane yaada sirrii ta'e boor jenereeshiniin dhaloonni boor ol adeemu kanarraa maal arguu danda'a kan jedhu akka beeknuufidha jechaadha. Taphataa kubbaa miilaa kana jabaa kanarraati amma ijoolleen haala inni raawwatu kana ilaalanii yeroo raawwatanitti hafuura sanaan manfasii sanaan qabamuu danda'u jechaadha. Hafuura sanaan qabaman jechuun immoo osoo hin beekiin miidhaa keessa galan jechaadha. Maaliif waaqarraa isaan fageessaa wanta hunda isaan jibbisiisuu danda'a. Boodarra sadarkaa maraachuurra gahuu danda'a. Kun garuu icciitii isaa waan beekuufi kan inni ofiisaa akkasitti fayyadame. Jenereeshiniin garuu dhaloonni garuu sarara ilaaleetti gaafa wanta kanatti seenu miidhaa guddaarra gahuu danda'a. Miidhamuu danda'a jechaadha. Kanaaf warroonni kuni wanta isaan calaqqisiisaa jiranii icciitii isaan addunyaa kanarratti calaqqisiisaa jiranii waanuma macaafa irratti barraa'ee jirudha jechaadha. Bara dhumaa irratti akkamiin akka isaan ka'anii maal akka isaan godhan kan jedhamu namoonni geessi ciccimoon akka isaan kanaan qabaman isaan kanaanii booji'amanii macaafni dura nuuf haasa'ee jira. Mul'ata Yohaannis guutummaa isaa yoo dubbisne waan heddurraa arganna jechaadha. Kanaaf taphataan geessi kunillee akkuma Liyoonel Meesii jechaadha. Akkuma namoonni fannootiin of ibsanii maalummaa isaa of ibsee jira jechaadha. Kanarratti
yaada koomentii qabdan barreessuu dandeessu. Yaadan irratti hojjedhe kunis dogoggora yoo jettan fooyyessuu qabda bakka kanatti kan jettan yoo jiraates dubbachuu dandeessu. Garuu kuni ragaatiin waanta jirudha. Dogoggora osoo hin taane ofiisaallee wanta kanatti osoo hiika afaaniin dhagee waan gammaduu danda'udha jechaadha. Of ibsee jira waan ta'eef. Osoo miidiyaan kun guddatee isa bukkee ga'ee maalummaa isaatti namni hin gammada. Maaliif ati kiristaanummaan kee kun jedhee osoo namni siif ibsa itti gammadda waan ta'eef. Sagantaan keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluu keessan baay'ee tokko natti tolee jira. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentiirra nuuf kaa'uu hin dagatina. Laayikii gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessan bukkee haa ga'u. Yaada taphataa kanarratti qabdan taphattoota ofii keessan immoo yaadaan beektan warroota akkasii wanta garaagaraa raawwatu jedhamee yaadamu irratti immoo koomentiitiin nuuf ibsuu dandeessu. Taphataa kanarratti hojjedhu jechuu dandeessu. Kun qeeqa osoo hin taane icciitii dhugaadha. Baagiraawundii isaanii dudduubaan ba'ee wanta mul'atedha jechaadha. Kanaaf fedhii isaaniitiin gaafa isaan waa raawwatanii nuti irraa barannee irraa of eeguu qabna jechaadha. Kanaaf taphataa kana namoonni jaallatanii of eeggataa jaalladhaa. Galatoomaa laayikii gochuun